دوبا ما بان ما جروب انت سيدي بتاع قرانا ati kami Ramadan مركزا بان amma Ramadana ang gruppin bar na farawa mijar gruppin ti yang barani ana jechuun bar Muhammad Baya yeroo ji'an kana dhugaa rabbi ani nama guyyaa lama keessatti nama dhibba atiin dhageenye edda nama dhibbaa fi shan meeseer نما tabe نباشان wallaahi nama dhibbaa fi shantaman galmeessee kam guyyaa lama keessatti wallaahi annaaf haarawaa miti barata heddu iimoon tun hundi barattoota maka iyyaaranne warran allee ammas waan iimoo fi zoomin hin barsiifneen barsiisan mas wallaahi halkan edanaa kana itti yaadaa bude dhiiroo eessa jira kitaaba abbaan fedhe barsiisuu hin dandeenye iimoo tan irratti barsiisan wallah اولي نعرف اتشيزا سنير لغا دا جاني كم سيبون قبدا كم نف ما شاء الله اذا سيتو maa كتي deebisee bar ورس جلا ورس جلا فين چلسو يو ofii buu deebi'aa jiran tokko baroota hundi isaaniitu gana deebi'an yar ديبي اجين ديبي اجرا خجان no anin je'uun go anin kada dhugaa انا anin ما kada dhugaa manguddummaas itti erginaan jedhe an ammas beektaa barataan an biraa deemee kana manguddummaa itti ergu kanas hin jaaladhu baromsa kiyyaan hin boonee jedhaadha waan ta'eef جام قلت ما ما ترجع ابا ابان جا لي ترى ابان سنتين قراو akkana awoo ati wal sossobuu tana numa beektaa barate kana shamara akka malee goote كم شوف laa hawla walaa quwwata illaa billah كم يا ما باجي اما انا ما ترجع تقول ani ijoolleen na cinaa miidiyaa guddaa tokko si barbaada. miidiyaa kamaan Yaa gogaa wayii waan takkaatu haasamaa jira wanni sun dhugamoo kijibaa dhugaadha akka dhugatti balaan qiyaaman samiinutti gabbuute takkaa dhageesseeti mabbaan. maali yaaboo Abbaattu ilmoo fi ilmoo waggaa 8 naannoo ati hirtu kana. la harar moo Hararii nuti haramaaya 02 janiisi ganda qoree janiisi ganda qoree jawwani sun. Wallaahi bar viidiyoon mee wallaahi wabillaahi jeeme wallaahi wattallaahi billaahi wallaahi lazim viidiyoon nu dalage waan deemaa inoo viidiyoo tiktok jala seenaa waan dur aan laali torban ani haramaa osoo hin ta'in waan duris kanin dhageessinnuman qaba jara keenya wallaahi sanuu akkootuun miyyoo fuudhee bade janiini akka mucaan seeratti hin dhiyaanneef sagalee taafi hundi keessan sagalee taafi mucaan ni sakkara jam farshoo dhugaa farshoon akka naman gooneen qabdu bar way farshoo ilmuma isaa gudeede wallaahi ilmuma isaa addunyaa kamirra jirraa jennaa bara mabbaa qiyaaman dhiyaattee bakka alaamaa qiyaamatii mamma kun bo farshootana rabbi haa bal'is bo farshoon bar nufi subhaanallah farshoon bar addunyaa gara galchitee bara wanni farshoodhaa tun ati kara maganda farshoo kanallee ol gara nutti hin galli rabbi dhabame isaa naa godhu farshoo farshoon bakka hunda jirti yeroo abbaan of eege malee keessafuu namni keenya farshoo hin barsiisinaa shaayidha jee daabboon tuqataa kajee sun sheeyitee hin jiru. La anuu jechuu kiyya gaati ilmi namaa kun akka itti waan hin taane malee anuu gurbaa tokko harkaa fudhatan cabsee bar daawaa wallaa yeroo san keessatti daawaan hin godhaan jira akka malee cabseetan ulee takka fudheetan magaalaa bardaddeeyyaniin waa hedduu achitti balleessee guyyaa lama mumaaleen hidhameera.
bordodda dhugdi ijoollee morootee farshoo hin beekanu. Akkanumatti kana miti. Laala amma hin jirtu amma inuu hin jirtu wallaa amma xaaramtee biyyatti alhamdulillah. Namni gaa waan yeroo amma daawaan bal'ata kana keessatti yeroo sheekan daawaadhaa fi bakka hunda bal'atan kana keessatti maashaallah tooyinni bakka dur sanbira kutee shamarreenu takkaa'u hara biyya teenyaa kanatti wallaahi amma rabbiin qajeelchee darasoonni ilmi baranayyanii bakka adda adda faffacanii hoggaa soomanaaf biyyatti galan da'awaatti gugudhanii durgaa shamarreen teenya faana halkan ala bulti daansii tattaphatti akkasumaanuu akka warra magaalaa kanatti hin gudeedamte malee kabajaan manatti galti inni lafootu jechuun arbaadeeti dur akkasii amma faa maashaallah wannummaan daansii jaamtus hin jirtu shamarreen tamataa qullaa deemtu hundi hijaaba fooxaa uffattee quraana galgala masgida dhayxe achirraa baatiriidhaan fudhattee haadha fi abbaan achitti afaan baanii galfatan maashaallah baadiyyaalleen xaaramtee jirti amma dhugaa rabbi baadiyyaan duraanuu xaaraa takka lafa magaalaatitti baadiyyaan duuba baadiyyaan oggoo midhaan geebarii shaggooyyee janii halkan gabbaani halkan mama baan gaafa laa guyyaa iida arafaati yerse guyyaa iidate gaafa na sirraa taphachiisan wayii gartaati diibii mana kiyya na baartan gaafa moo baan haqayma inna wallaa gaafsan akka maleen si abaaree dhiifama wallaa gaafsan maal jettee na baarte haqayma qalbisitti cabne haya wallaa ibsa yoo rabbi si qajeelche si haa qajeelchu si qajeelchu baatu sillee hin ajjeesinii tiktok kanarraa si haa godaansisuun jeelaa tulloota nutti ol baaftee tasii maali boo atin qaanfattu ummaan dantee si daawwataa jirti siin jedheeta wallaa yeroo san keessatti daawaa akka malee godhaa beektaa imaanaa jajjabaa tokkoon qaba gaafa san wallaa tiktok kana bara akka malee daawaatti godhaa tureera mana namaa hundaan ol seenaa bara kullee Yusuf taan afaan daawaa itti godhaa bara kullee Yusuf gaaf tokko markaza fiideetan bar baddee bar nu jala markaza beektaa yeroo san keessatti markaza fiddeemu kobbaradhu jenneen finnee gaafsanii mama markaza keessatti jiraanii amantaa wallahi watirlahi markaza keessatti jira si giiftiin achirraa namaa kan takka namni mana keessatti giiftii naa kanneen ture namaattu natti arge linkii mana keessatti ilaalu yoo takka leensaa janiini suudii tan erti kootuu naan jette mama abbaan bira na markaza mama yoo si soomana bara dabree irraa asii bara wanni sun mama abbaan bira naan jette gaafsan kitaaban qaraa isaa gaafa gaa tana dura akkatti rabshaadhaaf kitaaban qaraa isaa rabshaa duraasan egaa rabshaa duraasan gaafa rabshaa duraasan linkii natti argite rabshaa akhbaashii rabshaa bashiitii mite yoom arra rabshaa akhbaashiidha warra allaa muujidin bilaa maka yoom rabshaa bashiitii mite gaafa tan dura fin saqqalatti san egaa rabshaa sani haaya linkii natti argite maal naan jeen dhalaan tunnuma yaa umma abbaan nama dubbisan sabboota fuudhatin guruppii teekessa dhufee quxuri sagalarran taa'e gaamman milyoon akkanaan jette giiftii keessaa qaba sibiin kannaan aan jette si imoon tun giiftii imoon sun si eessa keessa giiftii sun akkamta keessaa baasan qoota imootan naa kannitee boodara quxuri sagal dubbat ani bar moobeeliin badhaafameer moobeelii akka abiyyi san imoon bar wallaahi sadarkaa waan namni tokko darbuu hin dandeenyeen darbee saniin badhaafamee bar imoon tun hedduu nama badhaafti. Maal si badhaafti? Wallaahi kun sawwaree tana jalatti isin agarsiisa. Barareen gadda akkasitti na badhaaftee baran ammoo giiftii ittiin guunne. Giiftiin sun keessaan baatu. Ammaanoo giiftii waan namni naa kenne qofa 200,000 fi wayiin qabaa waanuma. Maal akkana duuba akka tiktookii keessaa baafattaar maallaqa kun sun maallaqaa miti
tunis keessa baabatta anaatiin beekne malee anaatiitti osoo silaa yookaan biyya yookaan lakkoofsa achiitiin jiraadhu taate keessa baabatuu hin danda'a. Hin dandeessu waan anuu kanuun lakkoofsa biyya tanaatiin bane meenoo laa kanaan sin agarsiisaa bara. Akkamitti keesseera si wanni sun? Akkamitti dadhabde? No. Xayyaara bittee baramma leenca kennamu eegaleer imo irratti leenca kullaal jeet akkana baroode. Da leenca tiktok raa imotti noor kaagalee bara. Rakishaan isaa bara kachiirun. Na bira fidi anaatti baasaayi. Nakupenda ndo za Kenya nizipima. Si mala haasanu qoy. Imoodha seente. Imoon seenee bara doona si wanni jiru. Markazin Muuziqaa nutti hin bane. Muuziqaa nutti hin banin gaa. Markazin kan wallahi irra jiru kam. Markazin eenyu? Khee. Muhaadadara dhaynee irra guyyaan jummaadhaami. Okay. Garuu mabbaan uffata jimmaa sana eenyu si bite. Gaafa uffata sana uffatu warra jimmaa tasi seera. Uffata jimmaa aadaa ka uffata sana. Laa kennaa faadha. Kennaa jaarsa kana baantaa miti jaarsa gaafan finfinnee dhaqu san bar kennaa fi ana bira baratanii miti. Okay. Gaafan finfinnee dhaqu san uffata aadaa jimmaa ana waara achi dhaqaa. Naawi biran dhaqee naawudhaan kenniif jedhanii akkasitti natti uwwisa. Masha Allah wallahi. Ambar gaafa kana warra jimmaa tasi seera. Gaafa kana si wanni jee bakka uffata. Warra jimmaa. Gaafa kana moo? Warra jimmaa. Warra harargee borbu. Uffata keenya nu takkaa suuraan kaane wallahi mabbaan rakkoo qabda. Mee harargee? Wani suuraa wani irraan kaa'ame. Ka'aadarraan ta'a. Uffata keenya nu takkaa suuraan kaane? Baratiin nu uffattee bara mabbaan. Ijoolleen tun tiitee hiyyaa bara. Lammicaan irraa achii jinu kana sun eessiman taa'aaf. Kana gubbaa dhaabbatu adeeran taa'aaf. Darasaan fakkaatu mabbaan asitti. Wow. Sheeka Butta Sheeka Dibbaanoo osoo hin taane Sheeka Buttaadha fakkaata dhugaa rabbi. Qaalacha naaf dhorge. Sheeka Buttaan fakkaatuti. Sheeka Buttaa diisan beeku bara. Mama baan jaartee kan qabu beektaa? Fakkaatu. Jaartee kan qabu beektaa? Wallahi. Dhiisi hin agarsiisani. La hin agarsiisani dhiisi. Wallahi hin agarsiisani. Wallahi nan agarsiisa jaartiti yaami maali? Jaartiti yaar. Wallahi lazim jaartiti. Rabbi bakka taana haa fuudhi. Wallahi watalla. Laali meena jaartiti namni duba haa. Ijiti budaadha sirra akka nyaan. Ijiti budaa wayna agarsiisa. Budaadha akka sirra nyaan jaalallu dhiisina jedha. Amma suuraan tun shoppii ana jilee dhiisina jedha. Aboo qaalicha nan biyyattiin biratti biyya jirti bara ilmoon irraa qaba. Way. Oye ilmooti yesin garsiisa. Mee. Wannaa kana nama wanni. Laa jaartee man nu agarsiisa. Jaartee amma kanin si garsiise hoo? Ana immoo du'eetan bada malee si na agarsiisa. Sin agarsiisu. Maal qabdaan agarsiisa? Maal qabdaan agarsiifta? Maalin qaba? Maal jechuudha? Akkattoo. Amma tun wayii tajaajiba fakkaatti? Amma baananiin kun bara. Mee barjaa hin mul'attu ar. Hin mul'attu ar. Qaalicha nama maaliif hin mul'anne jabanattee laaltu? Intee? Ummata ni mul'ataa jira wallahi koomenti ummata ilaali waa takka mul'ataa hin jiru. Mul'ataan jiru jira kan?
Ee mul'atte. Wallahi na mul'ata. Wallahi Naziif na mul'ata. Hin mul'attu siin jechaa jiran koomentii mul'ata. Ka hodhis gaa'oo koomentii ilaali. Hin mul'atu. No. Jara keenya maal jechuun? Ee mul'ate. Koo cofeetiin banaa kaameeraa. Ammoo Akka dhaamsite kutte. kuttee Ee kutte. amma baan akkati giftii si kananii kan Fuwaad Umaree kajoo tokko. An dhiirti giftii naa kenninaan umara akkan qabu dubartiin haafte. Dubartiin asii kanatu maal rakkoo qaba? Yoo dubartiin si Yooma ramadaanaat addufaa jira. Amma tun jaartii teetii dhugaan. wallahi jaarsiiti Inki jibdoo wallahi. wallahi ilmuun irraa qaba. Jaalatus jibbitus ummaa. Masha Allah. Meeqa qabda ilmoo irraa? Takkaan qaba. Amma kun akka takka. Dubaree shari'aan bargaa. Dhageeffadhu. Garaan akka sadii jette. Shari'aan no hanga sadii osoo hin taane hanga jaartii teessanitti galtanitti tabiraa fuutanii achitti dhiiftanii galuu biraa deemuu ni dandeessan jeetti jira. Akkammee sharaanti simaddiitti qallaalii na fakkaattee uumee maashaallah himee natti himee godhe amma jaartiin xiyyaatti jirti. Wallahi siifan qaraa. Wallahi fatuwaa siifan himasan. Haa. Ati ilma dhiiraatiin jaartirraa imaltuu amna fagoo waan deemtuuf jecha Ayyee. yoo fedhii qabuu dadhabde tabiraa tokko achi ilaallattee achitti fayyadamuu ni dandeessa fuutee. Oggoo jaartiin xiyya sun dhufte hoo? Jaartiin dhufteen jingaa waggaa achi deemuu feete hoo jeeyigaa. Oggoon achi deemuu fedhe. Feete hoo jeeyi. Oggoon deebuu fedhe hoo? Gaafa imaltuu lammaffaadhaati itti deebita siifaa teessi waagasuu achumatti gogga biraa deemte waan masluufaa kennitaaf itti deebi'atta ammas jaartii akkasiitiin bakka sanii qaba jetteen itti himta. Dhugaadhaa jara keenya wanna kun amma immoo baan barsiise amma nuu dhiibbee bar. Wallaahi lazi yoo kana taate barbaama inni kaa godhaa akkam? Ta'addud zawjaata kitaaba jedhu jira. Jaartii heddummeeffatu waan jiru tokko. Akkana taanaan amma fakkeenyaaf nama haqa. Ta'addud zawjaata. Maama baan dhaggeeffadhu laal. Maali beektaa amma wanni rakkoonatu ta'e haqa jaartii ka eeguu hin dandeenye jaartii lamaa sadii fuudhuun faayidaan qabdu bakka joosan. Haqa jaartii kana gojanii mindilisii fi shiroo fi mokroonaa mana. Rabbi. Hayni jaartii siree gubbas ni jira fakkeenyaaf. Rabbiin nuti dubbatee jira bara. Silaan irraan dhageessu. Haqa jaartii. Rabbiin nuti dubbatee bara. Kasiree san